furmaata ija jala nu gurraachate mana keenya keessatti ofirraa balleessuu ni dandeenya. Namoonni tokko tokko gurraachinni ija jalaa hin badu mana yaalaa yoo deeman malee wantoota adda addaa haasan. Kunis soba. Rakkoolee isaa akkasuma furmaata dibataa. Dhibeen kun dhukkuba dubartii hedduu shamarran hedduu yaachisee fi akkasuma dhukkuba furmaata qabu. Akkaataa isaatii fi furmaata isaa beeyni taanaan nam tokkollee hin yaadu obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooruu amantiif kutaa gandaan osoo waliin qoodin jirra jirtu isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkuma baratame laayik gochuun laayik godhaa seenaa viidiyoo yogguu ilaaltan laayik godhaa akkasuma immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Warri sabskraayibiin gochuun hanga ammaatti maatii koo taatanii na wajjin turtan akkasuma immoo namoonni sheer gochuun na gargaartan hedduu galatooma isin kabaja. Ammas na jiraadhaa isiniin jedha. Itti aansee jechuun warroonni sabskraayibiin godhin viidiyoo kan koo ilaaltan sabskraayib gochuun mallattoo akkasuma mallattoo laayikii sammalas jechuudha. Viidiyoo yoo jaalattan akka yeroo hunda wanni fayyaa akkasuma gorsaa fi qorsaa keessattuu dhimma dubartii isin dhaqqabu sabskraayib erga gootaniin booda mallattoo bilbilaan margitan tana olta jetturra kaa'achuudhaan asumaan har'a jechuudha. Waa'ee gurraachina ija jalaa yookiin ammoo gaafii hedduu jechuudha. Keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa jiraatan keessaanis teelegiraamaan hedduu kan nagaafataa jiranii fi sammalee jechuun anis kan beeku jechuudha. Wanni kun kan narras gahee argee sababoolee isaa akkasuma mootuyyuu maaliif akka nu saaxilu maalirraan akka nutti dhifu namoonni hedduu kan hin beeknutu jira jechuudha. Haa ta'u malee rakkoon ija jala gurraachachuu kuni tokkoffaa irratti akkuma baratame jechuudha. Waan dibatamuu waan akkasuma immoo isinirraa balleessu qabatee dhufee jira. Haa ta'u malee jalqaba sababa isaa irraa haasoyne akkasuma immoo miidhaa isaa irraa haasoyne kaane gara qorichaa akkuma baratame kan dabarru taha. Obsaan caqasuu hin dagatinaa isiniin jedha. Sababni iji keessa nu gurraachatuu fi akkuma beekamu jechuudha sababa hir'ina hirribaati jechuudha. Namoonni yeroo ammaa kana irra caalan parsantiin dhibbarraa parsantiin 90 hirriba baay'isee hin rafu yookiin ammoo hirriba gahaa ta'e hin rafu. Akkasuma mootuyyuu sababa aarii fi yookiin ammoo cinqii irraallee wanni kun kan dhufuudha. Sababni isaa jechuu yeroo namni dhiphina qabuu fi akkasuma aarii cinqii baay'ee qabu hirriba hin rafu. Sanirraan iji isaa jalli gurraachachuu fi akkasuma ammoo akka daftee shunturtu nu gargaara jechuudha. Itti aansee jechuudha sababa dhukkuba tiruu namni qabus waan kooni kan irratti mul'atu. Haa ta'u malee parsantii dhibbarraa dhibbatti sababa hirriba xiqqeessuu yookiin ammoo hirriba sa'aatii nu barbaachisu nu maluu rafuu dhabu. Itti aansee hirriba kanallee akkaataatu jira. Hirriba jidduutti ka'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma shamarran keenya kan mana Arabaa hojjetan an ofii kiyyaa waan arge jechuudha. Yeroo wayii mana ijoollee daa'imman xixiqqoo kan hojjedhuudha. Duraan iji kiyya waan takkayyuu hin qabu jechuudha. Sababa dhimma maadaatii fi akkasuma ija jalaa kana sirriitti ofii kiyyaa narra gahee waan hedduu kan argeedha. Kanaaf daa'ima qabanii ka'ee daa'ima harma xunxoo kennaa fi xunxoo hojjedhaa fi sammalees jechuudha. Hirribatti yeroo deebu hirribni nan qabu yaada baay'ee kan yaaduu fi akkasuma ammoo tuyyuu ganamas haati daa'ima mana barumsaa waan deemtuuf jechuudha. Hirribaa kahee balbala cufee akkasii mana barumsaa deemtu oofee deebi'ee hirribni nan qabu jechuudha. Sababa kanaanis baay'ee kan nu gurraachatuu fi akkasuma nu shunturu kana balleessuuf jecha waan sadi qabadhee isinii dhufe jechuudha. Wantoonni sadiin kana keessa tokkoffaan dinnichaadha. Akkuma baratame jechuudha. Wantoonni mana keessatti walitti maynee fuula keenya dibannu wan tokkollee wanni baay'een ija jalatti kan dibatamne kan ittisamuu fi yookiin kan dhoorgamu tokkoffaan dinnichaadha. Lammaffaan ammoo arjee boqqolloo jechuudha. Arjee boqqolloo biyya Arabaa warroonni jirtanii ta'ee biyyoota gurguddaa warri jirtaniif Afrikaan karaa kanaan kan qopheessuu fi akkasuma mootuyyuu baay'ee bullaayaa kan tahe akka kireematti kan hojjetuu dandeenyu kan qopheessanidha jechuudha. Akkuma beekamu boqqolloon waan tokko addeessuu fi akkasuma immoo keessattuu jechuudha gogaa keenya akka hin shunturree fi dullummaa umrii malee ittisu. Dullummaa isiniin jedhu dullummaa umrii osoo hin tahin dullummaa umrii malee jechuudha. Fakkeenyaaf ija jala yoo nu gurraachatee jedhe iji jalli gurraachi kuni kan dafee nu shunturu jechuudha. Gogaa keenya shuntursa. Kanaaf dinnicha tokkicha dhiinee jechuudha. Quuncisnee dura hin dhiina. So quuncisin dura dhiinee quuncisnee booda sanii daakkanna jechuudha. Karaa ittiin daaku walumaan laallee haat hojjennu kireema hojjechuu henna waa sadi jechuudha. Waan lama qabxii jalqabaa irratti kan hojjetanidha. Torbaanitti allama kan fayyadamtanii yeroo bulleessitan waan barbaadaniin bulleessaa garuu bishaan isaati kan jalaa barbaannu jechuudha. Harcee boqqollootii fi akkasuma bishaan walitti kireema hojjechuu henna walumaan haa hojjennu.
kan argitan kana haala kanaan geessine distii xiqqishoo haa ta'u waan nyaata hin qabne guutumaan guututti waan urgaa waan ittiin fayyadamnetti dhimbiibbaa fudhattanii bishaan qofa jalaa cuunfattanii baastan jechuu dinnichaa kan harka keessaniinis cuunfuu ni dandeettanii haa ta'u garuu dhimbiibbaa jechuun waan ittiin dhimbiibdan qopheeffattanii waan qulqullina qabu waan qibaatii hin qabne yookiin ammoo nyaata barbaree qimamii homaa'uma hin qabne ta'uu qaba jechuudha waan inni hin tuqinitti cuunfitanii yoo barbaadan harka keessaniin cuunfullee ni dandeettanii garuu gattaan dinnichaa akka seenuu hin dandeenyetti cuunfuu qabdan dinnichaa kana yeroo bulleessitan baay'ee bullaayaa tahee bullaa'uu qaba jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam akka goonu walumaan kan laallu taha asirratti kan isiniin jechuu barbaadu harcee boqqolloo waan xiqqishoo wayiitu nu barbaachisa akkasuma mootuyyuu bishaan yookiin ammoo cuunfan dinnichallee maankaan guddaan 2 hanga 3 nugaa cuunfan isaa jechuudha akkuma argitan kana amma harcee boqqolloo jechuudha harcee boqqolloo sirriitti bullaayaa ta'e ta'uu qaba kabaaburatti nu daayisifni san osoo hin tahini kafa Afrikaa irraa akka qimamiitti gurguramutu jira harcee boqqolloo jechuudha warroonni biyya Arabaa jirtan nashaa jedhaniini addoo ramaxahuun jedhaniini kanaafi haala kanaan karaa salphaanii bakka hundatti kan argamuu fi bakka hundatti kan gurguramu kana fayyadamtan taananiin isinii rabbiitiin kan isinirraa badu haala kanaan jechuudha isa kana harcee boqqolloo baay'ee maankaa xiqqishuu tahee itti goonee jechuudha 1% isaa akkamiin isin himuu danda'a waan xiqqishuu wayii akkuma qimamii haguma qimamii jechuun maankaa sukkaaraa argitanii maankaa sukkaaraa sanii osoo waliin guutiin ilkaan irratti itti gootanii jechuudha harcee boqqolloo kana waliin dhooftanii ibiddarra xiqqishuu isii daqiiqaa 3 qofaaf ibiddarra keettan harka keessan irraan fudhattan haaluma amma argitan kana waliin dhayaa harka keessan irraan fudhattanii bakki ibiddaa waan isinitti mul'isuu hin danda'amnee fi haala kanaan jechuudha harka keessan irraan fudhattanii ibiddarratti illee daqiiqaa 2 gahaadha sirriitti akkan jabaanne akka kireemaa yoo inni ta'e irraa fuutan jechuudha walumaan kan arginu taha. hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam gootan isiniif fakkaate ibiddarra erga keettanii jechuudha harka keessan irrumaa hin fudhattan daqiiqaan takka guddaadha jechuun hin danda'ama walumaan kan arginu taha akkamitti kireema akka goonu har'a kireema hojjetaa jirra kunoo daqiiqaa takka gahaadha yoo inni akkanatti kireema ta'e yoo ibiddarra tursiiftan sirri furdaa taha kireema yoo inni tahe irraa fuutanii erga xiqqoo inni qabbanaa'ee jedhe waan xiqqishu wayii jechuudha akka kireematti waan keessa kaa'attan qadaada qabu waan bareedduu wayii tolfattan jechuudha haaluma salphaa taheen kunoo mee ilaala kireema mana keenyateenne fuulafis bareeda achi booda ija keessan dhiqattanii saamunaan fuula keessan guutuu haala kanaan ija keessanii dibattanii torbaan keessatti al 3 fayyadamtan jechuudha torbaan keessatti yeroo 3 torbaan keessatti yeroo barbaadan jechuudha yoo fayyadama kan jettanii daqiiqaa 10 ofirra tursiiftanii ofirraa dhiitanii daqiiqaa 15 akkasii tursiiftanii ofirraa dhiitan 15 ofirra tursiiftanii ofirra dhiitan jechuudha suuta bishaanii riguun qabdan ija keessan jala maaliif jennaan inni iji bakki ijaa kun baay'ee ulfaataa fi akkasuma immoo gogaa laafaa taheedha itti aansinee jechuu galgala yeroo raftan hunda ija keessan jala baaziliiniin gurraachallee ni balleessiti nyaara keessanillee ni dheeressiti akkasuma shuntuurallee isinirraa hir'isti ani baaziliinii fayyadamee hanga amma ijoota lamaan argitanii kana kan gurraachate kan irraa balleessite jechuudha baaziliiniin bu'aa hedduu qabdi baaziliinii galgala mara ija keessan jala dibadhaa rafaa ija keessan nyaara keessanillee dibadhaa rafaa ganama ka'a saamunaan ofirraa dhiqaa inshaallahu ta'ala isinirraa kan baduudha kanaaf hanga turtii hanga ammaatti na waliin godhuuf galatooma akkuma baratame subscribe gochuun like gochuun share gochuun na jajjabeessa fayyaan faaya